kabajamtootaa fi jaalatamtoota lammiiwwan Itoophiyaa hundumti keessan kutaalee biyyoota adda addaa keessatti kan argamtan akkam jirtu guyyaa har'aa kana magaalaa Finfinnee naannoo Piyaansaa jedhamutti kan inni argamu jechuudha. Fuula peejii feesbuukii kiyya irratti akkuma kanaan dura maxxansee ture obboleettiin keenya tokko rakkoo guddaan kan ishee qaqqabee fi qaama miidhamtuu kan taate gargaarsa guddaa kan ishee barbaachisu akka ta'e isinis argitaniitu jechuudha suuraa wajjiniin. Guyyaa har'aa kana immoo gargaarsa isheedhaaf barbaachisu isheedhaaf taasisuudhaa fi magaalaa Finfinnee naannoo Piyaansaa jedhamutti wal beellamnee argiitinaan jira jechuudha. Kanaaf sapiraayizii yookiin immoo waan isheedhaaf barbaachisu illee qabadhee dhufeetiin jira. Wanti kun maal inni kan jedhu rakkoon ishees maal inni kan jedhuu fi gargaarsa akkamii isheedhaaf barbaachisa kan jedhu illee ishee waliitiin kanaasuuf nu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan sheer nu gochuudhaan tajaajila kan akka deeggartan isiniin jecha hanga dhumaatti nu hordofaan affeerraa qophii keenyaati. ያችን ቀን እናፍቃለን አይቀርም ይሳካል ሕልሜ ምስክር ሆነዋለሁ በአውደ ምሕረቱ ቆሜ guyyaa har'aa kanaan dura obboleettiin keenya natti himtee turte rakkoo ati keessa jirtu har'a immoo ijaan si arguuf danda'een jira. Rakkoon ati keessa jirtu baay'ee ulfaataa baay'ee guddaadha. Nuti egaa deeggarsa ishee barbaachisu si taasisuudhaaf karaa obboloota keenya warreen gaggaarii hojjetaniitiin guyyaa har'aa wal arginee jirra. Jalqaba irratti mee maqaa kee fi naannoo irraa dhufte nutti himi. Ani maqaan koo Geetee Tamasgeen jedhama. Naannoon irraa dhufe immoo aanaan Qumbaa jedhama. Godina kam? Godina Bahaa. Godina Wallagga Lixaa moo Wallagga Bahaa? Wallagga Bahaa. Rakkoon qaama miidhamummaa kun akkamittiin si mudate haala kam keessa turte haalota jiran mee namoota si gargaaruudhaaf gara fuulduraatti illee yookiin deeggarsa gochuudhaaf danda'an hedduun isaanii waan jiraniif mee rakkoo kee waan keessa jirtuu fi wanta ammatti si barbaachisu mee ibsime. Ani rakkoon keessa ture qaamni miidhama kootii kun dhalootumaanidha. Dhalootumaan gaafa ta'ee jedhu haati keenya silayyuu bifa rakkinaatiin utuu wajjin rakkatu utuu waa'ee kootiif dhiphattu haati koo hin duute. Haati koo duute immoo mana barumsaa mataa isaallee nama nagashu amma dhabettidha. Iddoo tokko gara Laqamtee kana fa'aa gara magaalaa beekamaa utuu mucaa kana geessanii hin deeggaramti hin gargaaramti jedhaniiti namoonni tokko bakkee irraa dhufanii maatii kootti naasa'u akkamittiin mucaa kana fuunee ofirraa fageessinee magaalaa geessina makiinaan irra ba'a jenneeti sodaanna yoo isheen duute immoo ciraasaa iyyuu garaa kutannaa wanta ta'eef nu bira teessuutu jedhanii haati koo silayyuu duuteetti utuu ijaaf na amanuu dhabdu. Ani ijoolleedha garuu yeroo isheen duute ijoollummaa koo keessatti iyyuu ishee beeka. Waanan beekuu fi abbaan koo harka qalleessadha. Of danda'ee na barsiisuuf hin danda'u. Guyyaa kanatti abbaan koo kun utuma harka qalleessa ta'ee jiru hin dhugaa, hin machaa'aa, hin xuuxaa. Isa namoonni mana barumsaa hagaltu mucaan kun jedhan immoo bakka itti dhaladhee addannuu rakkoo Tiilosii jedhamti. Iddoon lafa barumsichaa immoo Simbaduree jedhama. Bidiruu madaagaa. Sadarkaa barnootaallee akka qabdu natti himanii jiru. Odeeffannoo dhaga'eera. Hanga kutaa meeqaatti baratte? Hanga kutaa 7tti achitti baradhe. Namni gargaarullee waan tokko dhibee jennaan aanaa nunnu Qumbaatii gargaarsi waan tokko baheera jedhaniiti natti haasa'u. Gaafa naqee jedhu carrichi na jalaa cufame. Gaafa naqee jiru gandi keessatti namni geexeesiinii kanadhaan dhaggeeffachaa turre amma immoo carraan kee dhaabbateera yoo ta'e ala se'achi ta'e itti fuumneeti si dhaggeeffannee carraa kana immoo si qaqqabachiifnaa naan jedhan amma irraatti carraan na qaqqabe immoo hin jiru. Kanaan dura deeggarsi taasifame hin jiru namoonni si gargaaran akka naannoottis akka biyyaatti. Akka naannootti daftarii naa bitee Keetimmoon Taayee kan jedhamu tokko. Barkuma 2008 ol dhufe sana mana barumsaa kutaa 7 addaan kutee ol dhufe jennaani aqee waa'ee koo himma dubartootaallee haasofsiisee akka isaan na barsiisanii jaalii godhee jennaani mana wayisii ilaannaa kana achitti hin deeggaramta maal laan jedhani malee waa'ee mana barumsaa maalii naaf hin kaafne. Maal hojjechaa jirta amma maaliidhaan of jiraachisaa jirta? Ani xaafii socho'ee xaafii waan tokko kana mana baaburaa deemtee suurtaa?
mana jalatti kanatti fidatu. Asitti fidatanii soortee isaatiin immoo namoonni si kaffalu. Isaan of jiraachista. Achi deemuuf immoo namoota sana bira deemtee hojjechuu fi mana namaatti illee waamamte haalli ittiin deemtee isaan qaqqabuu dandeessu akkamii? Isa immoo mukuma kanaan hin deemedha. Kamiin deemtaa? Mukatti kanaan qabadde deemtaa jechuudha. Kanaan deemee dhaqee isayyuu aara galfachaanii iddootti immoo aara galfachaa maal jechaanii dhaqee kana jedhe galaa yeroon galee jedhu kunkoos na butuutaadhaan bakka danda'ee sochiin dadhabee booddee kana kalee natti kaasuu barbaade kalee kan jedhamu immoo beeku maanni kana kos na dhukkuba hoo ennaanii waaqayyoomti haala siifa mijeessu malee kaleedha. Dubartii ta'ee tokkoyyuu xaafii qulleessaan miidheera wanta ta'ee fi geexee waa'een kennutti dhagahama waan goonu wallaallee malee namni yaaniiti haasa'u. Mee har'a sapiraayizii tokko qabadhee dhufeeraanii. Sapiraayizii ganame ergaa ishee ergametu jira. Ergaa ishee ergame kana waliin laallabannee jechuudha. ያችን ቀን እናፍቃለሁ አይቀርም ይሳካል ሕልሜ ምስክር ሆነዋለሁ በአውደ ምሕረቱ ቆሜ ደግሞም ባይሆንልኝ ያሰብኩት ወገኑ እኔ አስቦልኝ ነው አባት በመሆኑ ጌጤ egaa rakkoon kee baay'ee ulfaata namoonni hedduun gara fuulduraatti illee rakkoo kee kana ilaalanii akka si gargaaran abdii guddaan qaba. Obboleettiin kiyya tokko biyya alaatti jirti. Biyya alaatti argamte jechuudha. Kanallee qabi. Maqaa ishii ibsuu hin barbaanne. Maqaa kiyya Waaqayyoon ni beeka. Nama rakkateef, nama rakkoo dhiphoo keessa jiru, nama lukaan deemuu hin dandeenyeef waan danda'amu gargaarsa naa taasisi naa qaqqabsiisi jettee adaraa kana ergitee jirti. Kan sirraa eegamu amma eebbisuu qofa. Waaqayyo gooftaan ishee eebbisu. Amma maatti ishee eebbisu. Jireenya bara baraa ishee falaatu abbaan koo. Inni buddeen kana ishee aflaate itti naaf afuufsiisuuf. Ammayyuu narra dabartee ammayyuu qorattee hubattee bira akka isheen geesse immoo dhaaltuu abbaa ishee taatuuf Waaqayyo gooftaan naaf gargaaru. Ayyaanuma isaa ishee afa baay'isu. Waaqayyo gooftaan isiniin isa eebbisu. Waan na iyyafattaniif waan na gargaartaniif waan bakka hin jirutti hundumaatti haadha naa taatanii abbaa naa taataniif gooftaan koo hunduma keessanis na eebbisu hin jedhu. Amiin. Lammaffaa egaa har'a carraa kana argattee Waaqayyo si gargaaree jalqaba waan ittiin deemtu irraa amma ol jettee xiqqoo of dandeesseetta. Amma bakka teessutti hojii hojjechuu hin dandeessaa. Egaa uummanni keenya uummanni Itoophiyaa gara laatees rakkataatti garaa kan hin jabaannedha. Gargaarsa si barbaachisu gara fuulduraatti illee akkasii godhaniif rakkoo kee kana mee isaan itti madhati. Hojiin kana booda kanan fedhu kiiloorumaanii waan akka qullubbii fa'aa kana fa'aa utuu danda'ame naaf bitamee waan akkasii bukkee taa'ee hojjetachuun barbaada. Darbee utuu hin argama ta'es immoo suuqii wayii naa banamee suuqicha keessa taa'ee Waaqayyoon galateeffachaa isiniinis galateeffachaa akkan gargaaramuuf kan fedha. Waaqayyo isiniin naa kaasee edda obboleettii kanas Waaqayyo tokko jedhee nama hin beekne eenyummaa ishee kanan hin beekne namummaa ishee kanan hin beekne Waaqayyo waaqarraa silayyuu siifan kaa'e akka jedhetti edda obboleettii kana Waaqayyo naa kaasee karaa ishee immoo sun immoo akkana argitan waan Waaqayyo godheefi kana Waaqayyoonis utuun kufee gangaladhee iyyee maraadhees ulumaan sanarras baheen dhumu waan hin jedhu hin qabu gocha isaaf ija isaa firii sana agarsiisaa wajjira Waaqayyo maqaamti isaa bara baraan eebbifamu malee. Een kennan arga eeyyaanne garuu Waaqayyo teessoo isaarraa ka'eeti na agarsiisa. Maqaan keenyi ture. Maqaan koo Sintaayyoo Yaadasaa yeroo darbe karaa fuula peejii feesbuukii kiyyaan dubbistee turte rakkoo obboleettii keenyaa kana suuraa fi rakkoo ishiin keessa jirtu wajjin dabalataatiin natti himtee turte jechuudha. Ni ta'a jettee yaaddetta kun. Dhugaadhaan hin eegne jechuun amma kanatis karaa amma kana qaxxaamurtee dhuftee rakkataa gargaartee yerootti wanni irraa argu hubadheera garuu amma kana deemtee dhuftee isheedhaan hin deeggarta isheenis wallaggaarraa dhuftee isheedhaan hin deeggarta hin eegne Waaqayyo si haa eebbisu si haa dhaabu isiinis hanga dhumaatti jireenya keetti hafa. Innaa guddaa galatoomi. Atillee nama kanaaf hojii guddaa hojjette rakkoo ishee hubattee nutti himuun kee otoo ati nutti himtu ta'e ishee arguu hin dandeenyu. Kanaaf waan guddaa hojjette guddaa galatoomi. Waaqayyo si faana haa ta'us illee egaa uummanni keenya uummanni Itoophiyaa rakkoo obboleettii keenya geexee argitanii jirtu. Kanaan booda hojjettee akka jiraachuu dandeessuuf of jiraachisuu akka dandeessuuf egaa waa ishii barbaachisa waan ta'eef rakkoo ishii kana hubattanii isinis immoo
deeggarsa barbaachisuuf akka taasistanii fi asumaan ergaa koo dabarsa yeroo biraa deebinee akka wal arginee gargaarsa barbaachisu itti aanummaa akka sii taasisuu dandeenyuu fi waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Galatoomii geexee fayyaa ta'ii waaqessi faana ta'u. Dhabbaan koo sinaa eebbisu sinii nama kanarra caalaa nama deeggaru sinaa. Eebbifama. ያችን ቀን እናፍቃለሁ አይቀርም ይሳካል ሕልሜ ምስክር ሆነዋለሁ በአውደ ምሕረቱ ቆሜ ደግሞ ባይሆንልኝ ያሰብኩት ወገኑ እኔ አስቦልኝ ነው አባት በመሆኑ ድንጋይ ዳቦ መስሎኝ ለማግኘት ስሞክር ጌታ ከለከለኝ ትቼ